Yooyyaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo raadiyoo Arraata Biyyoolessaa Oromiyaa irraa oduu sadaasa 22/2021 qabannee isiniif dhiyaanneerra oduu waliin an Heeraan Gameessaati. Sadaasa 19/2021 godina Wallagga Lixaa aanaa mana Sibuu magaalaa Mandii keessatti waraanni mootummaa sirna PP badii tokko malee qeerroo fi qarree Oromoo ati shannee quunnamta jechuun waan isaan hin qabneen yakkuun mana hidhaatti guuraa jiraachuun himame. Bal'ina isaaf jaalni moonaa Faayisaa. Mootummaan gocha farrummaa fi sanyii duguugaa hojjechuutti jiru. Mootummaan sirna PP kun qeerroowwan Oromoo dararrii irraan ga'u akkumatti bufetti jira. Haaluma kanaan sadaasa 29/2021 godina Lixa Wallaggaa aanaa mana Sibuu magaalaa Mandii keessatti qeerroo fi qarree Oromoo maqaan isaanii nu ga'ee Boonaa Eebbaa, Faasigee Misiraaq, Aliitii Misiraaq fi Idilee Zalaalam badii tokko malee dhaaba isaan hin beekne shanee waliin qunnamtii qabdu jechuun waraanni sirna PP reebicha amaarraan ga'uun hiriirfamaa jiraachuu maddeen keenya raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaaf ibsaniiru. Mootummaa gabroomsaan Impaayera Itoophiyaa Koloneel Abiyyiin gaggeeffamu Oromiyaa gola mara keessatti ilmaan Oromoo hidhuun ilaalcha siyaasaa isaaniin diriirsiisuuf akka tooftaa siyaasaatti fayyadamaa kan jiru yoo ta'es hidhaan sabboonummaa Oromummaa nu keessatti hin cabsu jechuun jiraattonni magaalaa Mandii maddeen raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti waraanni sirna PP torbee darbe hanqina baajataa isa mudateef abbootii afooshaa hundarraa maallaqa miseensonni walitti qabatan humnaan harkaa fuuchuun dhaga'ame. Mootummaan Impaayera Itoophiyaa hirkoo isaa kan ta'e dinagdeen harkatti laamsha'uudhaan kan ka'e Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessatti qabeenya qonnaan bulaa gurgurachaa ture. Yeroo ammaa afoosha uummanni Oromoo yeroo rakkoo isaatiif maallaqatti qusatu saamaa jira. Akka kanaanis godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti torbee darbe waraanni sirna PP itti gaafatamtoota afooshaa magaalattii duwwaa tokko hanga duwwaa torbaa jiran cufa humnaan qabuun maallaqa miseensonni yeroo gaddaa dhukkubaa fi gammachuuf jecha walitti kuusatan harkaa fuuchuun hanqina baajataa isaan mudate ittiin guuttachuuf akka hojjechaa jiran maddeen raadiyoo Arraata Biyyoolessaa Oromiyaa magaalaa Dambidolloo ibsaniiru. Mootummaan sirna PP dinagdeen kufee jiru rakkoo yeroo ammaa mindaa hojjetootaa isaallee kaffaluu hanqatee jiru ittiin guuttachuu fi lola mo'achuu hin dandeenye lammiilee isaa waliin seenee jiruuf leecalloo hanjessuuf maallaqa hawaasni dhimmoota garaagaraaf kuufatu ol deebi'ee fudhachuun abbootiin afooshaa gaafatamummaa hawaasaa duratti fudhataniif ija hawaasaa hanqachuun naannoo irraa baqachuun maddeen raadiyoo Arraata Biyyoolessaa Oromiyaa magaalattii addeessaniiru. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo godina Gujii Bahaa magaalaa Nagallee keessatti sadaasa 21/2021 ganama irraa ka'uun waraana sirna PP magaalattii keessaa ari'aa ooluun ibsame. Bal'ina isaaf jaallichitti banti. Akka ajajaa waraana bilisummaa Oromoo godina Gujii Bahaa ibsanitti gootichi waraana bilisummaa Oromoo barii barraaqa irraa ka'uun waraana leellistuu sirna nafxanyaa oliif gadi kaachisuun dhukka itti kaasuun baaruudhaan macheessee hedduu irraa ajjeesee jira. Sadaasa 21/2021 godina Gujii Bahaa magaalaan Nageellee dhukaasa jajjabaa akka bokkaa roobu irree fi gaachana uummata Oromoo waraana bilisummaa Oromoon taasifamaa ooleen raafamaa yeroo turtetti waraanni sirna PP gariin duutee gariin kadheessite yeroo ta'u lola haga waaree booda sa'a 4 walakkaa akka lakkoobsa Awurooppaatti itti fufeen meeshaalee hedduun booji'amuun galii qabsoo bilisummaa Oromoof oolu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo godinichaa ibsaniiru. Bal'ina gabaasa tarkaanfii godina Gujii Bahaa magaalaa Nageellee olma waraana bilisummaa Oromoo keessatti kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Baha Oromiyaa godina Harargee Bahaa sadaasa 21/2021 waraanni sirna PP poolisoota humna addaa Somaalee dabalachuun onna cinaaqsan gandoota hedduu keessatti waraana bilisummaa Oromootu as seena jechuun uummata nagaa reebaa dhukaasa irratti dhukaasaa fi manneen qonnaan bultootaa gubaa turuu jiraattonni himatan. Bal'ina isaaf jaalaqaafan fayyeera. Mootummaan sirna PP falmaa bilisummaa Oromoo dhaabolee akka ABO waraana bilisummaa Oromoo fi kanneen biroo irratti geggeessaa jiru jala dhaabbachuu dadhabuun uummata warraaqsa ofitti fudhate badii tokko malee maqaa jaarmiyaa bilisummaa sabaa irra jiran yakkeen reebichaa fi manneen gubaa godina Harargee Bahaatti eegalee jira. Akka jiraattonni maddeen keenya raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaa fi manitti sadaasa 21/2021 godina Harargee Bahaa ona Cinniqsaa gandoota akka Mudhii Dawwee Mul'istuu Higguu Mul'istuu Guddaa Sarxee Daawwee Koraa Daawwee Irreessaa Daarimuu fi amoolee keessatti waraanni sirna PP tiksuuf du'a seenaa hin qabne ajjeefamaa jiran poolisoota humna addaa Oromiyaa, milishotaa fi poolisoota humna addaa Somaalee gandoota kana keessatti bobbaasuun ilmaan Oromoo argan hunda badii tokko malee sababa waraana bilisummaa Oromootas keessa jira jechuun walitti cafaquu fi manneen qonnaan bultootaa gubaa turuu maddeen dabalanii addeessaniiru. Ergamoonni sirna nafxanyaa PP poolisoota sirna tiksuu fi ifaajaa jiran kunniin hawaasa Oromoo gandoota kana irratti dhukaasuun hawaasni reebichaa fi dhukaasa dhiyeessuun
gaaratti kan baqate yoo ta'u gocha badii mootummaa sirna PP kufaa jiru kana baqachuu osoo hin taane dura dhaabbachuun falmachuutu nu baasa kan jedhan jiraattonni riphee loltoota waraana bilisummaa Oromoo akka jaalmarroon jedhan tafkiidha nu keessaa fi iddoo tokkotti argachuu hin dandeessan bakkaayyuu taalee isin hidduu danda'a jechuun yaada isaanii maddeen keenya raadiyoo Irraata Biyyoolessa Oromiyaaf laataniiru. Kan dhagaa jirtan oduu raadiyoo Irraata Biyyoolessa Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Godina Matakkal Ona Dibaat keessatti sadaasa 20 fi 21 2021 waraanni sirna PP ilmaan Oromoo torba hidhuun gariin achi buutee dhabamsiisu jiraattonni maddeen raadiyoo Irraata Biyyoolessa Oromiyaaf himan. Bal'ina isaa jaal Orgufaa Diinaatu harkaa qaba. Akka jiraattonni godina Matakkal maddeen raadiyoo Irraata Biyyoolessa Oromiyaa godinichaaf himanitti mootummaan sirna PP waraana naatoo dhala namaaf hin qabne bobbaasuun ilmaan Oromoo Ona Dibaat kan gabaa deemaa turanii fi mana jireenya isaanii keessa maatii isaanii waliin turan mana itti cabsee fuchuun hidhuu fi achi buutee dhabamsiisuu ibsaniiru. Haaluma kanaan sadaasa 21 bara 2021 godina Matakkal Ona Dibaat magaalaa Galeessaa keessatti ganama irraa ilmaan Oromoo torba daldalaaf harree fe'atanii gara gabaa gabdaa qorqaa osoo deemaa jiranii magaaluma Galeessaa keessatti waraanni faasistii PP qabuun meeshaalee kana gara waraana bilisummaa Oromootti geessitu isin jechuun gochaa isaan hin qabne reebicha hamaa irraan ga'u jiraattonni maddeen raadiyoo Irraata Biyyoolessa Oromiyaaf addeessaniiru. Daldaltoota magaalaa Galeessaa gochaa isaanii malee yakkamanii reebicha hamaa irraan ga'e keessaa 4 kan maqaan nu ga'e Murqaa Guyyoo, Jirraa Guyyoo, obboleeyyan lamaan Abarraa Waaqjiraa, Lammeessaa Wayyeessaa fi kanneen biroo 3 kan maqaan nu hin ga'in buufata poolisii magaalaa Galeessaatti hiitee dararaa jiraachuu maddeen dabalanii addeessaniiru. Oduma wal fakkaatuun Onuma Dibaat ganda Giiphoo keessatti halkan sadaasa 20 bara 2021 waraanni sirna PP ilmaan Oromoo Shaambal Garbaa, Amsaaluu Hinsarmoo, Abbabee Qunaatee, Taammiruu Wayyeessaa, Dabalaa Baqqalaa, Dabalaa Shaambalii fi Fiqaaduu Warqinaa jedhaman badii tokko malee mana itti cabsitee qabuun achi buutee dhabamsiisuu jiraattonni maddeen raadiyoo Irraata Biyyoolessa Oromiyaaf himaniiru. Waraanni sirna PP ilmaan Oromoo dararuu hojii idilee isaa godhatte torbaan darbe godina Matakkal Ona Dibaat kana keessatti barataa kutaa 12 barnootaan cimaa ta'e Xilaa'uun Bayyanaa ajjeesuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Godina Harargee Bahaa Ona Kaarramillee bulchiinsa magaalaa Barooda keessatti sadaasa 20 2021 obbo Kadir Tukkee kan jedhaman yakka tokko malee mishoonni sirna PP reebicha amaaratti raawwachuun dhumarratti rasaasa lamatti roobsuun ajjeesuun dhaga'ame. Bal'ina isaa jaalicitii bantiitu harkaa qaba. Mootummaan Abbaa Irree Impaayera Itiyoophiyaa uummata Oromoo sirna isaaf dalaguu didanii fi kan sabboonummaa Oromummaa qaban golee Oromiyaa bakka hedduutti adamsuun ajjeesuu aadeffat godina Harargee Bahaa Ona Kaarramillee keessatti qonnaan bulaa Oromoo reebicha irraan gahanii rasaasa itti roobsuun ajjeesanii jiru. Haaluma kanaan godina Harargee Bahaa Ona Kaarramillee bulchiinsa magaalaa Baroodaa keessatti sabboonticha ilma Oromoo obbo Kadir Tukkee itti deddeebi'uun ilaalcha sirna PP fudhachuu didde ati maraataadha ittiin jechuun haadha manaa isaas yoo ati dhiiftee deemuu baatte waliin si ajjeesna jedhanii goyyomsuun erga jalaa baasanii booda sadaasa 20 bara 2021 magaalaa Baroodaa keessatti dibicha dhuunfaa isaa gurgurachuuf gabaatti baanaan gurgurtee shaneef mallaqa geessita jechuun reebicha hamaa irraan gahuun milishichi Kadir Aliyyi jedhamu rasaasa lamaan mataa keessa rukutuun sadaasa 21 bara 2021 lubbuun darbu hiriyoottan isaa raadiyoo Irraata Biyyoolessa Oromiyaaf ibsanii jiru. Obbo Kadir Tukkee abbaa ijoollee durbaa 5 yoo ta'u hawaasa ganda sanaa biratti nama kabajaa fi jaalala addaa qabu sabboonummaa Oromummaa isaa qofaan yakkamaa ta'ee sirna PP'n ajjeefamuun bakka firoottanii fi hiriyoottan isaa argamanitti sirna waan awwaalamus gocha kanatti kan baay'een mufatan ta'uu ibsuun gumaa isaa waraana bilisummaa Oromootu baasa jechuun jiraattonni magaalichaa maddeen raadiyoo Irraata Biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo raadiyoo Irraata Biyyoolessa Oromiyaa irraa oduu sadaasa 22 2021 isiniif dhiyeessaa turre kan hangammaa ture qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoon isiniif dhiyeessa injifannoolee boonsoo fi diina baaraksanii lammiitti abdii horan waliin ani daandii Elemooti. Duula imala bobbaa gara Finfinnee xumuruun hawwii bilisummaa saba guddicha gaanfa Afrikaa Oromoo guutuuf irree fi abdiin uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibraan Soddonbooroo duula waraanaa marraa lammeessoo ka ajajaa olaanaa ABO boorraa darbe milkeessuuf tarkaanfii isaa cimsee itti fufuun lafoota hedduu kan akka Gumii Eldelloo, Aanaa Libanii fi kanneen kana fakkaatan to'achuun magaalaa Nagallee Booranaa kallattii hundaan waraana bilisummaa Oromoon marfamtee jiraachuu ishee isin beeksisuu turuun ni yaadatama. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa sadaasa 21 bara 2021 waaree booda sa'a 2 akka lakkoofsa Awurooppaa irraa kaasee gurmuun waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibraan Soddonbooroo labsii imala gara Finfinneetti jedhu milkeessuuf magaalaa godina Gujii Bahaa kan taate Nagallee Booranaa marsee ture cabsee seenuun lola guddaa taasisee jira.
Lola kana keessatti tika federaalaa sanyii Minilik kan ta'e Basaasticha dhiigalmaan Oromoo xuuxaa ture ilbiisaamaa uummata ijibbaachisee namicha Darraa jedhamu hoogganaa poolisii magaalaa Nagallee kan ta'e Saajin Gammachuu kan jedhamuu fi hoogganaa sirna PP godina Gujii Ba'aa kan ta'e Bochooraa Isheetuu Waaree namoota jedhaman dabalatee qondaalotaa fi humna diinaa 15 du'aan adabuun 21 ol immoo madoo cimaan adabee jira. Akkasumas meeshaalee AKM 7 olii piistola tokko dookumentii fi moobaayilii garaagaraa hedduun booji'amanii jiru. Duula imala bobbaa gara Finfinnee milkeessuuf irree fi gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa konyaa Gujii Ba'aa Cibraa Odaa Adoolaa gaafa 18 bara 2021 godina Gujii Ba'aa aanaa Waadaraa fi aanaa Adoolaa gidduutti tarkaanfii laalessaa loltuu garboonfataa irratti fudhateen loltuu PP 16 battalatti ijjeesuun 12 madeessee ari'uudhaan daandii guddaa Finfinnee irraa gara godina Gujii Ba'aa magaalaa Nagallee deemus addaan kutee ooleera. Haaluma kanaan 19 bara 2021 Cibraan Laga Dambii aanaa Sabbaa Booruu gandaa sabbichuu seenee tarkaanfii aleellaa loltuu PP irratti fudhachuun 13 battalatti yoo ajjeesu 8 ammoo madoo dandammii hin qabneen adabee jira. Tarkaanfii gootichi waraana bilisummaa Oromoo fudhatu cimee itti fufuun zoonii giddu galeessaa kibba lixa shaggar Onaammayyaa ganda Ajoobaa bakka addaa Qilxuu jedhamutti kaleessa ganamaa sa'a 8 daqiiqaa 40 irraa hanga sa'a 10 akka lakkoofsa Awurooppaatti lola taasifameen waraana tiksitoota sirna nafxeenyaa konkolaataa 6 du'aan yoo adabu madoon lakkoofsaan hagana hin jedhamne tolchee jira. Abdii fi waardiyyaan Oromoo fi Oromiyaa gootichi ija barbadaa waraanni bilisummaa Oromoo lola Onaammayyaa keessatti taasisen waraana PP5 yoo booji'u qawwee AKM 20 kun galii qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jira. Imalli gara Finfinnee akkuma itti fufetti jira. Garboonfataan qawweenii kufaa woboon hawaaruu injifannoon uummata Oromoof horaa bulaa deebana. Akkam jirtu harkafuun dhaggeeffattoota keenyaa gumaata gooticha waraana bilisummaa Oromootiif taasifame kan isin dhageessis annadii Oromooti gumaata obootiif taasifame sabboontoonni ilmaan Oromoo godina Arsii irraa sabboonaan Oromoo daawwaa qabsoo jedhamu akkaamaa tokko rasaasa 150 kaasnaa 3 fi leenjarii waraanaa 2 kophee waraanaas 2 waliin bituun gumaachee jira. Sabboonaan Oromoo Dursaa Qeerroo jedhamu birrii 3,000 itichaa adii kaardii 10,000 abbaan suutaa qarshii 10,000 magaalaa Dodolaa irraa abbaan dhugaa birrii 14,000 hordofaa sabaa birrii 5,000 dilboo roobaa 1,100 Waaqee irreessoo qarshii 500 leellistuu shaashee birrii 6,000 gasheen 13,000 fi 500 walumaa galatti sabboontoonni kun hanga qabsoon bilisummaa Oromoo ABO boondurfamu galma geessutti kan itti fufan ta'uu waadaa seenanii jiru. Maandheen madda walaabuu qarshii 8,000 maandheen urjii bilisummaa rasaasa 30 woboodhaaf bituun gumaachanii jiru. Jaarmeen tokkummaa waqattoota Oromoo Yemen Koonyaa Maharam magaalaa Alqaayidaa gurmuu mancaasa gabrummaa gumaacha woboof doolaara 1,000 fi 50 gumaachanii jiru. Akkasumas Koonyaa Maharam magaalaa Shahan gurmuun bakkalcha barii gumaacha woboof doolaara 1,000 fi 250 gumaachanii jiru. Waliigalatti Koonyaa Maharan doolaara 2,000 fi 300 qarshii Itoophiyaa 1,100 fi 38 gumaachanii jiru. Fuula duraafis hanga guyyaa bilisummaatti akka itti fufan waadaa seenanii jiru. Kanaaf jaarmiyaan kun jiraattota Oromoo Koonyaa Maharam magaalaalee fi baadiyyaa adda addaa jiraataniif waamicha Oromummaa taasisanii jiru. Gumaachumaan neeleen kunneen gumaacha moonaa waraana bilisummaa Oromoo dhaqqabee jira jechuun ergaa ajajaa olaanaan ABO raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaatiif beeksisee ifoomseetti jira. Nutis horaa bulaa deebanaa galatoomaa jennaan injifannoon uummata Oromoo. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya caqasaa jirtu jennee abdanna. Sirba kana booda
gara qophii addaa arraaf qindeeffannetti isin ceesisna. Ammalleen turtiin keessan waliin haa ta'u. Yaalluuf Dr. Ujuluu Bantii Bagna Gaangar Raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa dhufti isiniin jechaa garmarii heenna waliin seenna. Baay'ee galatoomii jaalle galmoo na affeeruu keetiif anis baay'iseensi galateeffadha. Ayyee Dr. Luba Bantii Ujuluu jalqaba irratti dhimma waliigaltee dhaabbilee siyaasaa 8 USA DCtti woboolleen keessatti hirmaatee argamsuun keessatti waraanni bilisummaa Oromoo waliigaltee han keessatti hirmaachuun sirrii waliigaltee han akkamiin laaltan? Baay'ee hedduu galatoomii. Yeroo gidduu kana miidiyaa adda addaatti kennaan jira. Waliigalteen suni waliigaltee gaarii ta'uusaan argaa barbaachisaadhas kan yerootis. Kanaaf ani gabaabaadhumatti kanasitti immoo waliigaltee saboonni hiree mataa isaanii ofiin murteeffachuudhaaf biyyattii impaayiree sana keessatti qabsoo waggaa dheeraa gaggeessaa jirantu walitti dhufee waliigaltee mootummaa abbaa hirreedhaa mootummaa naftanyaadhaa dhabamsiifnee ofii keenya ammoo saba keenya hiree murteeffachuudhaan akka inni ga'uudhaaf waliigalle jedhanii waan sirriidhaa waan qajeelaadhaa mirga isaaniitis an baay'ee itti gammadeera. Ayyee woboon yoo waliigaltee han keessatti hirmaachuu hanqate miidhaan inni qabsoo bilisummaa Oromootiif qab jira. Eeyyee maaliif agartee qabsoon bilisummaa Oromoodhaa qabsoo bilisummaa kophaa kan Oromoo duwwaa miti biyyattii keessatti sabii fi sabii gara biraan akkuma Oromoodhaa kan hacuucamanii sirna naftanyaa Minilikiin kan waggaa dheeraadhaa fi gidiraan irra ga'e baay'eedhaa jara kanaa wajjin waliigaltee qabaachuun naatoo walii wajjin hojjechuun diina kana kuffisuu irratti kophaa isaanii mitiiti waliigalanii kuffisu waan ta'eef gaariidha. Utu kana keessaa dhibuun miidhaa qaba. Maaliif amma yoo ilaalte warra humna ittisaa Tigreedhaa wajjin erga waliigalanii waboonii fi humni ittisaa Tigreedhaa kaaba Oromiyaatti walloo keessatti biyya baay'ee qabataniiru, magaalaa baay'ee bilisoomsaniiru, biyyi Oromoodhaa immoo bal'aadhaa waliigallee diina ofirraa kaasuu irratti waliigaluun barbaachisaadha. Diina kootii fira kooti kan jedhu jira sababii ta'eef warri isaan waliigalan kun walii wajjin diina waloo qabna. Diinni waloo kun immoo sirna naftanyaa Minilikiin aadaa tokko, amantii tokko, olaantummaa saba tokkoo isaan irratti diriirsuuf waan ta'eef waanuma barbaachisaadha. Utuu keessaa dhibanii sirrii miti jedhee yaadaan karaa konkoo miidhaa qaba malee bu'aa hin qabu sila. Ayyee waanuma waliigaltee hanaan wal qabatee barreeffamaan beektotii Tigree waliigaltee hankoba hurfeessitee jedhanii gungummiin namoota tokkirraa hawin jiri. San kanirraa maan jettan? Agartee kuni baay'ee nama gaddisiisa. Anis nan dhaga'a warri kana jedhan kuni beekumsi maal akka ta'e iyyuu waan sirriitti hubatan natti hin fakkaatu. Warri Tigree duwwaatu beekaadha jechuudha moo maal jechuudha? Warri Tigree warri Oromoos beekaa qaba. Warri mallatteesse kuni warra waldhaalaa miti. Utuu waan tokko hin dubbisiin miti kan inni mallatteesse utuu irratti waliin galin miti. Waraanni bilisummaa Oromoo waan beekaa of keessaa hin qabne fakkeessuudhaaf ofii isaaniitii beekumsa immoo akka mataa isaaniitti warra hiikkatan warra waldhaaloodha jedhee yaada. Maafan kana siin jedha sitti fakkaate namni beekaan falaasfaan beekaa warra Giriikii tokko kan inni jedheenin sii jalqaba wanta garaagaraa sitti hima. Namni kun 399 dhaloota Kiristoos dura biyya Giriikii keessatti namni beekamaa Soqraaxis jedhamu tokko ture. Beekumsa gaafatamee jennaan aniin wantan beeku akka waan tokko hin beeknedha jedhe. I know that I know nothing jedhe. Maaliif namichi kun baay'ee beekumsa qabaa falaasfaadha. Garuu wanti inni beekumsi isaa muraasa ta'uusaa hubate yeroo walaabuun biyya lafaa kan hundumaa ilaalee argu hamminni keessaa baay'ee qodhaa wanti inni hin beekne baay'ee. Kanaafitu namni beekaan akka waa hin beekne beeka. Namni waa hin beekne immoo akka waan hundumaa beekutti of ilaala. Kanaaf beekumsa warri Tigreedhaa keessaa hin hirmaanne inni jedhu tokko dhugaayyuu miti. Warri waboodhaa barreeffama kana hin barreessine beektoti inni jedhu dhugaanatti hin fakkaatu. Waboo keessa beekaan baay'ee jira. Beekumsi immoo akkuma abbaan itti ilaaluudha. Anaaf beekumsa jechuun nama jireenya rakkoo saba isaa yookiis gidiraa
hawaasa isaa beekumsa qabutti fayyadamee furuudhaaf tattaafatudha. Inni kaan garuu beekumsa waraqaadhuma irratti tiyooriidhuma kaa'eetu garuu tiyooriin isaa sun hojjeteef dhiisee isaayyuu utuu hin beekin akka waan beekuutti of ilaalaa kun waldhaalotatu akka jedhee yaada. Maaliif yoo jette ijoolleen waraana bilisummaa Oromoodhaa kuni dhiisiitii qoteen bulaan Oromoodhaayyuu beekumsa ga'aa qaba. Kanaan dura akkuma ni deebisee himu tokkoon makaleessas kana naasa'e yoo keessa deebi'e homaan jedhu sabi keenya dhaga'uun baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef yeroo tokko biyya keenya keessa tun jiru waggaa gara 20 oliiti barumsa tokkotu naannoo Shaashamanneetti fudhanna turre. Barumsa sana keessatti namni beekaan biyya lafaa keessaa beekaa caalu saayintistiin eenyu jedhee nu gaafate namichi nu barsiisu tokko amma gaa nu ofii keenya isa mana barumsaatti tiyooriidhaan waraqatarraa ilaallee deebifne. Inni kaan Albert Einstein beekaa caalu jedhe. Inni kaan immoo Thomas Edison isa Ameerikaanii isa waa'ee korrentii kana uumetu caale jedhee hareeyyuu beekaadha kan jedhu dudubbannee gaafa fennu namichi suni lakki dogoggortaniittu hundi keessanii warri isin amma maqaa dhooftan kun isaan dura warra waa qoratanii ilaalanii waa barreessanii ka'anirraa fudhataniitu achirraa haasa'anii itti fufanii. Namni beekaa caalu qotee bulaa iddoo kana jirudha. Qotee bulaa kana ofii isaatii carraa muuxannoo isaatiin yeroo itti qotu yeroo itti facaasu uumama lafaa ilaalee akka lafaa ilaalee ofii isaatii waraqaa gara biraatuun dubbisin hojiidhaan agarsiisaa dogoggora godherraa sirreeffachaa jiraatee akkatti jireenya uumamaa wajjin jiraatu kan qotee bulaa kanatu beekaa caalu nuun jedhee jechuudha. Kun ana waan baay'ee na barsiise. Beekumsi agartee tiyoorii waraqata fuudhanii kaa'uu miti inni barbaachisaa ta'uu danda'a. Garuu beekumsi rakkoo uummata ofii furu jireenya marraa kanarratti akkamittiin waan rakkoo nama mudatu sana bira darbanidha. Kanammoo rakkoon uummata Oromoodhaa mudatee rakkoo garbummaa koloneeffataanii humnaan irratti geggeessuudha. Isa kana hiikuudhaa fi lubbuu isaas dabarsee kan kennu beekumsa isaa kan itti fayyadamu yeroo ammaa kana warra waboodhaa jechuudha. Dhugaa haasa'uudhaa fi gara sitti dheeressuuti gara booddeetti waggaa 7 darbe keessa darbinee yoo yaadanne ta'ee warri beektota ofiin jedhanii piroofeesaroota ofiin jedhanii 2018 yeroo 2019 keessa yeroo waraanni bilisummaa Oromoodhaa gaaffiin keenya namni yaraan jechuudha gaaffiin Oromoon gaafatee kan inni qabsaa'aa turee fi qabsaa'oti baay'een kan itti kufaniif deebii hin arganneeti qawwee lafa hin keenyu yeroo jedhanii warri piroofeesaroota warri waraqata beekanii lakkii amma bilisoomneerraa qawwee lafa kaa'uu qabna wanti nu barbaachisu bilisummaa utuun ta'ini bilisummaa kana tiffachuudha. Kan biyya bulchaa jiru ijoollee abbaa gadaati jedhanii waraqaa isaanii digirii yookiin dooktireetii qaban sanatti fayyadamanii uummata gara dogoggorsiisanii karaarraa ceesisanii dhumaatiin hammanan jedhamne saba keenyarra ga'ee inni isa kanatti aarsaa hin barbaachifne sabii keenya kaffalee utuu yeroo sana itti fufee mootummaa OPDO sana ofirraa fonqolchuudhaaf salphaa ture. Garuu warri beektota ofiin jedhani garuu waldhaalaa ta'antu uummata keenya burjaajessanii uummata keenya silaa beekaa warra mootummaa APRD waggaa 20 isa hacuuce kana warra TPLF sana iyyuu taanaani gara Maqaleetti ol galche qawweedhaan warra hidhatan hundumaa iyyuu mo'ate dogoggorsiisanii akka inni caalchitee taa'u godhanii ofii isaaniitii itti darbanii nyaachuudhaa fi garaa isaaniitii warra bulan uummata keenya badheesseedha. Garri caalaan kun yoo yaadde miidiyaarraa isin hin beektu warra dooktireet digirii qabanidha yookiin maastersii qabu yookiis immoo biyya alaa kana keessatti taa'anii dhaqanii jechuudha. Kana yeroo ilaalu yeroo sana ani cichoo maali dubbii sana argee dhokannaa jiru sana argee lakkii gaaffiin Oromoo hin deebine galuu hin dandeenyu qawweedhaan Oromiyaan cabdee qawweedhaanitu ofirraa deebifnaa lafa hin keenyu kan jedhanii waraana bilisummaa Oromoo
warra lakkoofsa isaanii yaraadha jechuudha. Isa keessaa jaalle marroonni waan inni haasa'e atis hin yaadatta anis nan yaadadha ofirkaayyuu qaba. Inni ani yoo hundi keessanuu galtanii ani bosona keessatti hafeetanii mukaa nyaadheen bineensa kanaa fi bosona kana bilisoomsa jedhee warri gara biraan akka isaan bira waraana dhiyaa keessaa nama 800 waraana qaqqaaliin akka galu kan gochisiise warra beekaadha ofiin jedhee garuu hojiitti waldhaaloo ta'anidha. Kanaaf utuu waan akkasii kana dubbachuu baatanii baay'ee gaariidha. Beekumsaan hojjetame waliigaltee sanas beekumsaan mallatteeffame beekumsi immoo akkuma sila sitti hime waan abbaan ofiin jedhu tun ta'ini waan namni ati beekaadha namaan jedhu sanatu barbaachisaadha. Waan baay'ee akka hin beekne kanarraa hin barachuu qabu jedhee yaada warri yeroo sana uummata dogoggorsanii har'a waan gara biraa haasa'uu danda'u akka waan kaleessa waan aarsaa qaqqaalii nama kaffalchiisee waan godhan nama dogoggorsan sana irraanfatanii nami keenyas immoo dafee irraanfataa. Amma immoo yeroo isaan waan gara biraan as baantu jira. Isa kana caalaa isa darbe dogoggorree irraa balleessinee irraa kan dhugaa qabu warra beektoti warra waraana bilisummaa Oromoo sanaa jedhanii isaan jala deemuu isaaniitu ta'u oduu hin taane facaasu kun immoo sirrii mitiin jedha jaalle galmo. Ayyeelub Dr. Bantii guddoo galatoomi siin jecha ammallee mee woboof aba'oo gidduu garaagarummaa jir jettee yaadda. Nami garii waliigalteen kuniyyuu aba'oo hin hirmaachifne waraanni bilisummaa Oromoo akkum kalee aba'oo ganee kophaa tafee jedhanii ololaa baanii ardhaallee woboonii deebisee waliigaltee hanirraatti aba'oo hin hirmaachifne qabsaa'utu buleeyyii hin hirmaachifne jedhanii qeeq dhiyeessuu jiran. Mee garaagarummaa woboof aba'oo gidduu jirti maani? Dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo Mariyaalii yeroo siyaasa Oromoof egeree Oromiyaa lub Dr. Bantii Ujuluu waliin goonkuta tokkoffaa asirraa dhaamna guutuu isaa sagantaa heenkattaan keessatti sanii dhiyeessina gabaabsuu heennannoof folcha.